Obboleessi Muktaar bulchaa tuub kan jedhamu bulchaan maaliif aaree? Sababni inni aareef maal inni? Rakkoon inni aareef maal inni? Sargii Muktaar irratti bulchaan baay'ee aaree jira jechuudha. Bulchaan hedduu takka aaree sargii Muktaar irratti sababni inni aaree fi dhimmi inni aaree fi viidiyoo kennuu fi geegoo kennuu fi dhabamoo meeshaa kennuu fi dhabamoo maaliif aaree? Dhimmi bulchaan sargii Muktaar irratti gammadee hedduu takka aaree jedhee jechuudha. Kuni bulchaan sababa aareef qaba jechuudha. Sababni inni aareef tarii wanna isan gammachiisintu jira jechuudha. Maaliif namni kuni nama jaalatu obboleessa isaa wajjin dhalatee tiruu tokko haadhaaf abbaan tokkooti. Garuu mootuyyuu aarii guddaa qabaa, gammachuullee qabaa. Akkasuma mootuu keessa keessatti waan natti dhagame jira jedhee jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii Munaa 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii asuma viidiyoo kanatti like gochuu share gochuu subscribe gochuu akkana bira dhaabbatan isiniin jechuu barbaada. Har'a egaa akkuma beekamu akkuma waliin jenne bulchaan hedduu takka aaree jira. Maaliif aaree? Sargii Muktaar irratti dhimmi inni aareef maal inni yoo kan jettan taate hedduu aaree jechuudha. Isuma daangaatti barfate aaree. Maaltu isa aarsaa maaltu isa gammachiisa kan jedhamu waliin ilaala jechuudha. Asirratti bulchaan sababni inni aareef oyifaare wanni inni aareef illee jireenyi ilmi namaa kun gargar nama facaasa. Haadhaaf abbaan, obboleessan, obboleettiin, hiriyyaan, jaalallee, jaartiin waa hedduun gargar nama baasa jireenyi namaa kun jechuudha. Isa maaltu aarsee kan jette yoo taate wanna aareef qaba. Ati fakkeenyaaf obboleettiin kee yoo biyyaa heerumtu obboleessi kee yoo biyyaa heerumtu maaltu sitti dhagaba miira keessa galta jechuudha. Yoo akka gaarii maatiin sun yookiin immoo fakkeenyaaf kasi aarsu yoo maatiin suni kennaa dhabanii fi geega'uu dhabanii fi meeshaa dhabanii fi algaa dhabanii fi biffee dhabanii fi meeshaa mana keessaa dhabanii fi hedduu takka miira keessa galta jechuudha. Garuu ka isa aarse bulchaa yookiin obboleessa Muktaar bulchaa tokko yookiin obboleessa Muktaar mucaa yamanii jiru mucaa yookaan ramadaana keessa dhufu kuni hedduu aaree baay'inatti dhagamee gammadillee aarallee jedha. Obboleeyyan kiyya wanni isa aarse waan guddoodha jechuudha. Wanni guddoon kuni inni meeshaa kennuuf dhabaniif hin aarre, geega'uuf hin aarre. Maaliif Muktaar jechuun nama waa hedduu keessa dabarfatee sadarkaa ammaa kanarra ga'e. Ka isa aarse dhimma biraatti. Dhimmi biraa ka isa aarse ani obboleessi isaa tiruu wajjin dhaladhee wajjin guddadhee yeroo otoo wajjin isin jarri ijoollummaatti gargar baana fakkaata. Kasna fakkaata. Kunis mucaan erga dhufee daa'ima. Muktaar illee daa'ima. Garuu mootuyyuu asirratti isaan keessa hafuu sargii san keessa hafuun sirriitti isa aarsa. Dhugaadha. Otoo si taatellee akkasuma jechuudha. Wallaahi dhaseen kanatu isa aarsa. Kanatu maaliif sargii isaa keessaa hafee ka jedhutu miira keessa isa galche jechuudha bulchaa. Dhuguma sis osoo taate akkasuma anas osoo taate akkasuma kuni uma nama aarsu. Amma fakkeenyaaf gaafa biyyaa baanu maatii keenya biraa maaliif baana? Yookiin nagaan deebinaa yookiin nagaan hin deemnu miira keessa gala jechuudha. Maatiin keenyallee miira keessa gala hin aaran. Maaliif bakka waan hunduun jira. Mucaan kun immoo dhugaa hamma obboleessi wal jaalatu hamma wal kabaju laala. As ga'uutti sadarkaa kan inni ga'utti hedduu takka gammadee garummoo keessaa hafuu santu qiressa godhe. Wallaahi dhugaa isaatti dhugaa isaaf kenna. Sababni illee namni gaddaaf gammachuu waliin dabarfataa utochi keessa jiraadhe maaltu isaan keessaa inshaallah wanni nuti jennu obboleessi kiyya bulchaa tuub abshir inni guddaan inni nagaa fuudhee addaan galuun isaa hedduu takka nama gammachiisa. Kalamaffaa namoota yuutuubaroota isa gargaaran akkasuma nama biyya keessaa isa gargaaran maqaa hundan beeku miskiina jechuudha. Galateeffatee jira. Kuni namni
guddina mannaatirra sammuu yoo guddate bareeda. Ilmi namaa sammuu yoo guddate waan gaariidha jechuudha. Inni akka isaatitti yaade jechuudha wallaahi. Kana gammachiisa bulchaan yaadee galateeffachuun isaa nama dhiyoo yookiin ji'a dhiyoo dhufe gara yuutuubii jechuudha. Garuu tattaaffii qaba. Itti akka namatti tola jechuudha. Kanaafuyyuu maaliif hojjetan obboleen kiyya gammachuun obboleessaa obboleettii hiriyyaa akkasuma firoota nama kamiyyuu gammaduun barbaachisu. Biraa keessa dhabamuun immoo wooma namatti gaddisiisu wooma jiru jechuudha. Asmaan amma maalitti isinii taruu barbaada? Barumsa ciccimoo yookiin jajjaboo qabadhee isinii dhufaa jira obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya. Haaluma hundumaanuyyuu viidiyoo kiyya kana piliis guddisuudhaaf yuutuubii kiyya kana guddisuudhaaf yaala wantoonni ani isinii qabadhee dhufe inshaallah biizinilaa wantoota isin kakaasanii humna isinitti horatanii isinillee akka buru sadarkaa tokkorra geettan namarraa waa barachuun waan guddaadha isin jechuu barbaada. Jireenya ilma namaa kana keessatti wantoonni nama gammachiisan hedduutu jira. Wantoonni nama gaddisiisanis hedduutu jiran jechuudha. Jireenya keenya kana keessatti yookiin immoo hojii harkaa qabnu kana keessatti yookiin biyya amma jirru keessatti yookiin yeroo qabdu yookiin waayifaayi harabaa qabdu kana keessatti wantoonni ati fayyadamuu qabdu hedduutu jira jechuudha. Yeroo kana keessatti miidiyaa akkasitti hin fayyadamne, miidiyaatti fayyadame, miidiyaan sitti fayyadame. Ijoollee keenya guddaan isaanii miidiyaatti itti fayyadamaa jira. Tokkoffaa amma tartiiban takka yoo isinii kan kennu ta'e ijoolleen tiktaakarri warroonni tiktookii qaban irra guddaan isaanii warra galii takka sumunii takka saantiwii takka hin arganne irra guddaan isaanii warroonni galii argatan warroonni itti dadhabanii halkanii guyyaa hirriba dhabanii dalagan biyya keessaa nama muraasa biyya alaatii nama muraasa namoota ta'an namoota feemasii ta'an qofa jechuudha. Viidiyoo kana inshaallah ka'umsa irratti hojjeta jedhee waa'ee mucaasanii haa tuqu jedhee jechuudha. Kuni obboleeyyan kiyya wanni isin godhuu qabdan viidiyoon har'aa kanarratti ijoollee tiktookiti jechuudha. Tiktaakara ta'een warroonni saantiima takka hin argannetu tiktook irra taa'a. As kootu yeroon kee bakka hin taanetti sirraa gubata. Tokkoffaa hirriba kee dhabda. Qaama kee dhiqattu, mataa kee filattu, hin dibattu, hin dhiqattu. TikTokii gubbaa. Kuni maaliif jedhe? Kana maaliif jedhe? Ati hin dhiqattu, hin dibattu, bishaan dhiqattee, saamunaan dhiqattee, dibattee otoo hin taane miidiyaa kanarratti hojii kee yoo itti fayyadamtee hin jedhin malee ati dhiqattu, dibattu uummata akka faayidaas hin qabu. Qulqullina kee qaama keetii. Garuu immoo wanti ati qulqulleessaa jirtu, wanti ati dalagaa jirtu sagalee namaa qofa. Sagalee namaa dhageeffattee achi kaatu nama hamachuu. Sagalee namaa dhageeffattee achi kaatu nama arrabsuu. Mee amma boleen keessin gaafadha. Warroonni tiktookii jala teettanii sa'aatii 24 hirriba keessan dhabaa achi ka'aa girgiddaa arabaa waliin qu'aa achi ka'aa dalaguu isaanii mataa keessan dhoosaa mataa dhuu hojjetaa hanga tiktookii san dhageeffattanii muddamtan. Kun beeke dhiqannaaf dibannaa akkasii dhoogu tokko kana. Maalinni ati otoo keetirratti illachaan si dhukkube keetirratti dhageeffachuu sagalee irratti si dhukkuba barmata. Otoo keetirratti mataan si dhukkube otoo keetirratti gurri si dhukkube otoo keetirratti dhiqachuu baatte otoo keetirratti dibachuu baatte wallaahi na gammachiisa. Maaliif isa hojii kee ta'e jechuudha. Isa hojii kee ta'in sagalee namaa sa'aatii 24 dhageeffattee yoo faayidaa takka irraa argate yoo galii takka irraa argate faayidaa inti mima inni bu'aan kee kana qabachuu qabdanii qaba. Kuni maal inni ani naman dinqisiifadhee naman ajaa'ibsiifadheetu yuutuubii kanarra jira jechuudha. Nama san inshaallah viidiyoo isin hojjechuu deema. Namni suni nama waa 8 yookiin waa meeqa qabee deemu waa 6 yookiin waa 8 yookiin waa 7 qabee deemu. Harka isaa namni kuni mana namaa dalagee nama yuutuubara qabee deemu jechuudha. Kuni akkamitti barumsa isin hin taane lammaffaa as goota. Ijoolleen munii taatanii viidiyoo keessan akkaataa itti hojjettan dhabdan.
Inshaallah dhabde daqiiqaa 3, inshaallah dhabde daqiiqaa 4, inshaallah dhabde daqiiqaa 10 irra guddinni isaanii warroonni yuutuubarii amma ta'an warroonni munii ta'anii yuutuubii isaanii duuba deddeebisan hedduutu jira. Ila gubadhu, ila waan feete fide achi dhayitee bar ganda sanuun oolta. Achi dhayitee bar yookiin namaanuu hamacha oolta. Yookiin dhiimuun nama hamattaa, yookiin telegiraamaan, yookiin waastaappiin, yookiin sagalee namaa kanatti ilma namaa taatee lafa arabaa kana jiraatte kan namatti naasofne tokkollee hin jiru jechuudha. Yeroo kee maaliif biizii goota? Yeroo kee maaliif gubda? Yeroo keetitti maaliif taphatta? Yaakki dalagaxuu miidiyaa yeroo qabdan itti fayyadame. Yeroo harkaa qabdu kanatti hamma gaaf biyya keetti galtutti sa'aatii hirribaati. Fakkeenyaaf nama na fudha. Wallaahi ballaahi jechuudha obboleeyyan kiyya. Sa'aatiin ani qabu sa'aatii hirribaa qofa. Sa'aatii hirribaa sanarraa muradha. Sa'aatii hirribaa sanirraa sa'aatii nama yeroo nama bira dhaquutu jira. Sa'aatii yookiin immoo viidiyoo itti hojjedhutu jira. Sa'a takka yookiin sa'a 2 yookiin sa'a 3 tanatti ofiitti fayyadama. Sa'a 2 dirqama itti fayyadama. Ganama yoo halkan yoo viidiyoo sa'aatii gubee hojjedhu ta'e ila ganama kiseen kee otoo hojii sa'aatii hojii kiyya waan beeku yeroo hojii kiyya sanii asitti yookiin viidiyoo itti idiit godhadha. Isin hagalu wanna hundatti karoora baafadha. Garuu hanis hanqinni guddaa qaba. Hanqinni guddaan qabu wallaahi yuutuubii lama irratti hojjechuu dadhabaa jira. Isin egalee kuni maaliin rakkoo hojii kiyyaati. Hojiin kiyya yeroo lafaa ka'u wallaahi laziim sa'aatii takka boqonnaa qabu. Midhaan yeroo nyaadhu. Dalagee waan isin ajaa'ibu obboleeyyan kiyya. Wallaahi sa'aatii ani hojii keessa sa'aatii amma fakkeenya yoo misaa nyaadha jedhu bilbila gaddi. Yoo misaa nyaadha jedhu viidiyoo halkan hojjedhisan sa'aatii misaatti nyaadhu sanitti gadhiisuuf deema. Sa'aatii sanitti gadi dhiisa. Isin hagalu yeroo keessan hin gubinne. Ganama qursii yoo nyaadha jedhe eenyuma takka bilbilan argatu jechuudha. Kuni maal isinitti himuu barbaadani? Obboleen kiyya yeroo biyya arabaa qabdu kana jirtu kana keessatti yuutuubii banadhu. Wanna tokko gaafa hojjettu galii argachuuf hin deemin. Yeroo kee namarratti dabarsitu san gara kanatti dabarsa jedheeti yaale. Yeroo kee namattu san gara natti fiduu yaale. Yookiin quraana rabbii dhageeffachuu yookiin qara'uu. Garuu mootuyyuu biizinesa kee gara taanetti fide. Gara taanetti biizii of hin godhin. Hamaan biizii of hin godhin. Iimoon telegiraama meesenjaraan midhina biyyoo jinnijaan kan tiktookin. Wallaahi inni ati dhugaan dalagattee faayidaalee isii qabee galillee irraa argachuu dandeettu yuutuubidha. Seeraan irratti hojjeta. Ataarra gaafa amma hojjettu kana keessatti ani yuutuubirraa mallaqa argadha jettee abadan hin yaadin. Nuti warra waggaa 2 lakkoofsanii mallaqan arganne. Garuu immoo yeroo namatti dhiiga namaa dhuydu san kottu. Wallaahi lazim jechuuf miti obboleen kee. Nama tokkotti naasu sagalee namaan kaa nagaa akkam salaam alaikum waalaikum salaam hin deebisa. Tim nama tokkotti sa'aatii kiyya sanitti sa'aatii qabu sanitti viidiyoo kiyya hojjetadha. Sa'aatii qabdu sanitti sa'aatiin kun dalagodhaayyuu jechuudha. Kanaaf yeroon akkasitti fayyadamne ati miidiyaan sitti hin fayyadamne miidiyaatti fayyadamuudha. Namoonni dandeettii garaagaraa fakkeenyaaf dandeettan ijoolleen kiristaanaa namoonni karaa Instagraamatiin karaa Tiwiitaraatiin ijoolleen shamarranii namoonni karaa Feesbuukiitiin footoo keessan diizaayinii babbareedaadhaan poostii godhuu dandeettan karaa barbaadanii jechuudha. Kuni maalinni guddina keessan agarsiisaa deema. Atis guddachaa deemta. Kanaafuyyuu mee jabaadhaa gara nakoota. Waa'ee dubartii waa 8 yookiin waa 7 yookiin waa 6 qabdee deemtu san viidiyoo irraa hojjedhaa jedhee har'allee yaadee ture. Garuu haalli naan mijoofne. Kanaaf malee wallaahi dubartiin sun dubartii jabduu, dubartii gaarii, dubartii hayyuu, dubartii beeytuudha jechuudha. Namas aanaa kana yuutuubaratti dhufee jiru. Garuu tashkarakkaraa jirti akka garaanis yaadate. Kuni maalirra buleen kiyya isin jabina qabdu. Jabina isiisantu nama gammachiisa. Humna isiin dandeettiin isin agarsiisaa jirtu jechuudha. Kuni kana fakkaata obboleeyyan kiyya. Teettanii yeroo keessanitti fayyadamina.
teettanii yeroo keessan hin gubinaa, yeroo keessan itti fayyadamaa. Fakkeenyaaf nama meeqatu fakkeenya isin ta'aa jira. Nama meeqatu warroonni ijoollee makkaleessa bakka hunda deemaa namaaf maatii ta'a koomantii barreessa. Namni dhufee xiqqoo dheesii barreessa. Ijoollee hedduutu amma lafaa dhufaa jira. Fiigichuudhaan jechuudha. Garuu waan hunda keessan irratti of eeggannoo godhaa. Waan hunda keessan irratti of eeggannoo gochuun anuu dogongoree akka tasaa ta'e waan godheen beektan. Kan namoonni haaraa viidiyoo kana dhageeffachaa jirtan immoo viidiyoo warroonni immoo ni taatan moonis hin ta'in viidiyoo kana yoo dhageeffattan taate abatan viidiyoo nama maxxansuu hin fe'inaa. Viidiyoo bareedaa kwaalitii qabu. Viidiyoo tiktookitu daqiiqaa dheeraa odoo hin taane haala waan hunda keessa laattanii godhuu dandeettan. Yaani isinii kalaa miti bareechatanii edit gootanii waraabbattan kana yeroo hunda irra deddeebi'anii ijoolleen warroonni dandeettii kana qaban isin gorsanii jiran. Ani wanni isin gorsuu barbaadu gama kana koottaa. Yeroo keessan tiktookii fi iimoo telegiraamaan hin gubinaa. Misenjaraan hin gubinaa. Wastaappiin hin gubinaa. Kagara diinii rabbii barataa jiru. Maashaallah rabbiin ammallee itti si hafuufsiisu. Ijoollee hedduutu jira. Warri quraana qara'aa jiranii. Rabbiin isaanii anjessee. Kanaafuu obboleen kiyya teettanii yeroo keessan hin gubinaa. Isinin jechuu barbaadaa yoo yaada qabaatan yoo qeeqa qabaatan koomantii barreessa. Kan isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ani viidiyoo kiyya asuma irratti dhaabaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa turaa fayyanataa. Namoonni qeeqa qabaatan namoonni waan feetan qabaatan halluu jechuu ni dandeettan jechuudha. Halluu. Namoonni gaaffii adda addaa qabaatan welkaam isinin jedhee jira.